Tole egaa barnoota herregaa kutaa saddeettaffaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira har'aas. Mata dureen keenya irraa immoo tiyooremii Paayitaagoraasi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Mee har'aan tanaas qabannee kan dhiyaanne barnoota herregaa kutaa saddeettaffaa tiyooremii Paayitaagoraas kan jedhu irratti. Paayitaagoraas hayyuu herregaa biyya Giriikii Paayitaagoraas kan ni dhalates bara 570 dhaloota Kiristoos dura keessa kan jiraataa turedha. Lakkoofsa raashinaalii hin ta'in illee kan argatedha. Akkasumas foormulaa rog-sadee kanarrattis tiyooremiin inni lafa kaa'e A iskeeriin ida'uu B iskeerii wal qixa ni ta'a C iskeerii. Kana jechuun rog-sadee qofa sirrii kan ta'e keessatti ida'amni iskeerota dheerina miilota wal qixa ni ta'a. Iskeerii haayipootensii ni ta'a kan jedhu lafa kaa'ee ture. Innis kana jechuun miilli asii A kana iskeerii goonee ida'uu B iskeerii wal qixa ni ta'a. C iskeerii wajjin jechuudha. Kana jechuun A iskeerii ida'uu B iskeerii ida'uu tole A iskeerii ida'uu B iskeerii yoo goone isa C iskeerii haayipootensii wajjin wal qixxeedha. Miilonni lamaan iskeerii eegatanii walitti hidhamanii haayipootensii wajjin wal qixxeedha. Rog-sadee qofa sirrii jedhamaa yoonii fi ulaagaalee kana mirkaneessee jechuudha. Miilonni lamaan iskeerii ta'ee walitti hidhamee haayipootensii wajjin iskeerii haayipootensii wajjin wal qixxeedha yoo ta'e rog-sadeen kun rog-sadee qofa sirriiti akka tiyooremii Paayitaagoraasiiti. Yoo kana hin ta'u ta'e immoo tiyooremii Paayitaagoraasiin hin guunne jechuudha. Mee asirratti yoo ilaalle danaa kanarratti kan nutti agarsiisu gaafree iskeerii ta'e tokko jira. Roga-afree iskeerii ta'e tokko qixa wal qixa isaatitti rog-sadee biraa xiqqaa tokko roga-afree biraa iskeerii kan ta'e tokko yoo kaase rog-sadee qofa sirrii abbaa afurtu uumamaa jechuudha. Kana jechuun karaa biraa iskeerii xiqqaa isa keessaa sanii fi rog-sadeewwan afran jiran bal'ina isaanii barbaannee yoo walitti hidhaane bal'ina iskeerii isa guddaatii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Bal'ina iskeerii isa guddaatii wajjin wal qixxeedha kan jedhu lafa kaa'ee ture tiyooremii Paayitaagoraasii. Akka mirkaneessa isaatti jechuudha rog-sadeewwan jiran kana afranuu bal'ina isaa eega barbaadee booddee bal'inni iskeerii ammoo ni ta'a. A ida'uu B iskeerii jechuun rogu tokkoonsaa akka A ida'uu B'tti yoo ta'e A ida'uu B iskeerii jechuun roga tokkoo kana jechuudha. Yeroo inni kun A kan ta'u ta'e A iskeerii jenna. Yeroo inni kun A kan ta'u ta'e A iskeerii jenna. Yoo inni immoo yaa yookiin xaa kan ta'ullee ta'e yaa iskeerii yookiin xaa iskeerii jennaa jechuudha. Isarra dhaabbanneeti egaa A ida'uu B jechuun dheerinuma asii hanga asii jiru kana baaneeti. A ida'uu B iskeeriin wal qixa ni ta'a rog-sadeewwan afran jiru kana bal'ina isaa barbaanne. Kana jechuun gaafa mirkaneessinu A ida'uu B'n iskeerii jechuun karaa biraa A iskeerii ida'uu 2A B ida'uu B iskeerii akka kana ta'a. Inni ammoo rog-sadeewwan afran gaafa walitti hidhaanu 2A B C iskeerii ta'a. Asirratti egaa 2A B irraa gaafa irratu 2A B'n as jiru kun 2A B as jiru kanaa wajjin gaafa walirraa irratu mallattoo walqixaa irraa harka bitaatti kan hafu A iskeerii ida'uu B iskeeriiti. Akkasuma gama harka mirgaa kaafu immoo C iskeerii. Kun maal nutti agarsiisa? Mirkaneessa tooftaa tokkoffaa tiyooremii Paayitaagoraas nutti agarsiisa. Mirkaneessa lammaffaan tiyooremii Paayitaagoraasiis rog-sadee qofa sirrii haayipootensii isaa Aabaa fi Caan olee gara
aabaa haa ta'u jaa. Dheerinni aabaa kana jechuun gaafa walitti hidamu a ida'uu baa. Baa takkaffaa ida'uu baa lammaffaa walqixa caa ta'a. Akka teeramii Yuukiliiditti ammoo a iskeerii walqixa ni ta'a. A iskeerii walqixa ni ta'a. Baa takkaffaa asiin baa takkaffaa ta'uu qaba ture. Baa takkaffaa baay'isuu caati. Akkasuma baa iskeerii walqixa ni ta'a. Asillee baa lammaffaa ta'uu qaba bakki kuni. Baa lammaffaa baay'isuu caa ta'a jee. Asirratti gaama a iskeerii ta'uu baa iskeerii jennee akkasuma baa takkaffaa baay'isuu caa ida'uu baa lammaffaa baay'isuu caan walqixa caa irraa alatti yeroo baafnutti baa takkaffaa ida'uu caa ala baafne jechuu baa takkaffaa ida'uu baa lammaffaa jennee qixa baa takkaffaa ida'uu baa lammaffaa kanatti kan nuti qabnu garuu caadhaa wajjin walqixxeedha. Miilli inni kun jechuudha. Miilli inni kun jechuudha. Kanaaf jecha asirratti gaama bakka caa baay'isuu baa takkaffaa ida'uu baa lammaffaa jee maaliin bakka buufnaa caadhaan bakka buusuu dandeenya. Kana booddee caa baay'isuu caan maal ta'a caa iskeerii nuuf kenna. Asitti immoo a iskeerii ida'uu baa iskeerii jennee jirra. A ida'uu baa iskeerii a iskeerii ida'uu baa iskeerii walqixa ni ta'a. Caa iskeerii jennee akka kanatti mirkaneessa teeramii Paayitaagoraas mirkaneessinaa jechuudha. Mee fakkeenya kennamee jiru tokko haa ilaallu. Fakkeenya danaan gama mirgaatti argamu rogsadee abaacaan rogsadee qofa sirriidha jaa. Dheerinni haayipootinesii abaan 13 fi dheerinni miila tokko kana jechuudha aacaan 5 yoo ta'an dheerina miila lammaffaa barbaadi jaa. Kanaas dheerina miila lammaffaa barbaaduudhaaf asirratti maal jennaani aacaa iskeerii ida'uu baacaa iskeerii walqixa ni ta'a. Abaa iskeerii ta'a. Asirraa gaama aacaan kan nu kenname 5tu jira. 5 iskeerii ida'uu akkasuma caabaan nuuf hin kennamne caabaa iskeerii maa jennu caabaa iskeerii walqixa ni ta'a 13 seentimeetir iskeerii jenna. Asirraa kan qabnu gaa 5 iskeerii jechuun walqixa ni ta'a 25 seentimeetir iskeerii ta'a. Ida'uu caabaa iskeerii akkuma jirutti fudhanna walqixa ni ta'a. 13 iskeerii jechuun 169 saantimeetir iskeerii ta'a. Kana booddee kan nuti godhuu qabnu caabaa iskeerii walqixa ni ta'a. 169 hir'isuu 25 jenna. Kana booddee 169 irraa gaafa 25 hir'ifnu 144 saantimeetir iskeerii nu hafa. Caabaa iskeerii kajuu kanaas under radical goona. Akkasuma 144 illee under radical yookiin square root goona jechuudha. Square root goona. Kanaafuu roogni caabaan 144 square root hogguu goonu 12 saantimeetira arganna jechuudha. Kanaaf roogni kuni bakki tuni 12 saantimeetira ta'a jechuudha. Kana gaama asirratti 144 ida'uu asiin kana iskeerii yoo goones 25 ta'a. Asiin kana iskeerii 12 yoo goone 144 ta'a. Bakki kun 144 ta'a yoo iskeerii goone bakki kun ammoo yoo iskeerii goone 25 ta'a. 25 ida'uu 144tis walqixa ni ta'a. 169 ta'uusaa mirkaneessine jechuudha. Kanaafuu rogsadeen kun rogsadee qofa sirriitii teeramii Paayitaagoraasis mirkaneessee jira waan ta'eef inni itti aanumee fakkeenya lammaffaa yoo ilaalle danaa armaan gadii irratti hundaa'uun gatii xaafii yaa barbaadii jaa.
Asirraa gamma kan nuti agarru bakki daa irratti mul'ifame kun qofa sirriidha yookiin rog-sadee qofa sirriidha. Qixa xaa kanatti kan jiru immoo haayipooteensiidha. Asirraa maal jechuu dandeenya? Xaa iskeerii walqixa ni ta'a. Walqixa ni ta'a. Afur iskeerii ida'uu sadii iskeeriiti. Kana jechuun xaa kana yookiin haayipootensii argachuudhaaf maaliif jenna? Akka iskeerii ida'uu baa iskeerii walqixa ni ta'a. Caa iskeeriitti akka iskeeriitti sadii fudhanna. Akka baa iskeeriitti afurii fi akka caa iskeeriitti ammoo xaa kana fudhannaa jechuudha. Asirraa garuu afur iskeerii walqixa ni ta'a. 16 ida'uu sadii iskeerii walqixa ni ta'a. 9 xaa iskeerii walqixa ni ta'a. 25 gama lachuu iskeerruut gaafa goonu xaan keenya walqixa ni ta'a. 5 ta'a jechuudha. 5 saantimeetira ta'a. Saantimeetira iskeerii ture. Saantimeetira 5 saantimeetira ta'a jechuudha. Qixa xaa kanatti 5 saantimeetira eegatee ammallee kan nuti barbaannu kan biraa yaa barbaanna. Bakka kanattis yaan akka haayipooteensiitti fudhachuu dandeenya. Asittis maal jennaani? Yaa iskeerii walqixa ni ta'a. Bakka xaatti 5 arganne kanatti 5 iskeerii ida'uu akkasuma bakka gartee 12 akka baatti yoo fudhanne 12 iskeerii yoo jenne yaa iskeerii walqixa ni ta'a. Walqixa ni ta'a. Yaa iskeerii walqixa ni ta'a. 5 iskeerii jechuun 25 akkasuma 12 iskeerii jechuun 144 yaa iskeerii walqixa ni ta'a. 169 kana booddee gama lachuutu iskeerruut gaafa goona yaa walqixa ni ta'a. 13 jechuudha. Qixa yaatti maal ganna 13 ta'a jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya 12ffaa kan jiru dheerina sarbii reektaangilii danaa armaan gadii irratti mul'ifamee barbaadi jaa. Sarbii kana barbaadu jechuun haayipootensii barbaadu jechuudha karaa gabaabaatti. Haayipootensii yeroo barbaannutti gamma aacaa iskeerii walqixa ni ta'a. Walqixa ni ta'a. 20 iskeerii ida'uu 15 iskeeriiti. 20 ida'uu 15 iskeeriiti. Kana jechuun 20 iskeerii ida'uu 15 iskeerii jechuun caa iskeeriin walqixa ni ta'a. 20 iskeerii jechuun 400 ta'a. Ida'uu 15 iskeerii jechuun immoo 225 ta'a. Gaafa walitti idaanu 625 ta'a. Asii aacaa iskeerii qabna. Aacaa iskeerii qabna. Walqixa 625 saantimeetir iskeeriidha. Gama lachuutu amma 625 iskeerruut goona. Aacaa kanaas iskeerruut gaafa goonu aacaa nu hafa. 625 iskeerruut gaafa goonu 25 nu hafa. 25 saantimeetira jechuudha. 25 kun maali? Sarbii reektaangilii kanaati jechuudha. Sarbii reektaangilii kanaati. Inni biraatis haaluma kanaan kan dalagamu ta'a. Mee garagaltoo tiyaramii paayitaagoraas kan jedhutti yoo ilaallu garagaltoo tiyaramii paayitaagoraas jechuunis akkuma garagaltoo tiyaramii yuukiliiditti tiyaramii yuukiliid irratti yeroo laalletti yoonii fi rog-sadeen sun tiyaramii yuukiliid fayyadamnee laallee tiyaramii yuukiliid san hin mirkaneessu yoo ta'e garagaltoo isaati jennee turre. Ammallee asirrattis yoonii fi tiyaramii paayitaagoraas san kan hin mirkaneessine yoo ta'e rog-sadeen san rog-sadee qofa sirrii miti jennaan jechuudha. Tiyaramii paayitaagoraas hin mirkaneessu yoo ta'e. Kanaas a iskeerii ida'uu baa iskeerii walqixa caa iskeerii
kan jedhu yoo hin mirkaneessu ta'e yoo kana hin mirkaneessu ta'e rog-sadeen sun rog-sadee qofa sirrii miti yookiin tiyooremii Paayitaagoraas hin mirkaneessu taanaan jechuudha. Mee asirrattis mirkaneessuudhaaf fakkeenya tokko haa ilaallu. Fakkeenya tokko yoo ilaalle A irratti kan jiru fakkeenyaaf A irratti akka fakkeenyaatti kan jiru lama iskeer ruutii lamaa koomaa takkaa fi sadii kan jedhudha. Lama iskeer ruutii lamaa kan jiru kana iskeerii yoo goone jechuun akka A baa A ida'uu baa walqixa A iskeerii ida'uu baa iskeeriin A iskeerii ida'uu baa iskeerii walqixa C iskeerii kan jiru mirkaneessuudhaaf akka Aatti lama raadikaala lamaa iskeerii yoo goone lama raadikaala lamaa iskeer yoo goone lama raadikaala jalatti lama kan jiru iskeer yoo goone ida'uu ammallee takka iskeer yoo goonee fi sadiillee iskeer yoo goone lama raadikaala ala kan jirtu kun iskeer gaafa goonu afur ta'a. Afur baay'isuu akkasuma raadikaala jala kan jiru kun ammoo raadikaaluma irraa balleessa iskeer gaafa goonu baay'isuu lama jenna. Kana booddee 8 ta'a. 8 ida'uu takka iskeerii jechuun ammoo takkuma walqixa ni ta'a. 3 iskeerii jechuun 9 ta'a. 8 ida'uu takka jechuun 9 9 walqixa 9. Kanaafuu tiyooremii Paayitaagoraas mirkaneessee jira jechuudha. Kanaaf rog-sadeen A irratti rogni isaa akka kanatti kaa'ame kun tiyooremii Paayitaagoraas mirkaneessee waan jiruuf rog-sadee qofa sirrii jennaani. Rog-sadee qofa sirrii jennaani. Inni itti aanu mee baarra kan jiru yoo laalle baarra kan jiru haa fudhannu. Rog-sadee qofa sirriitti moo rog-sadee qofa sirriitti miti kan jiru yoo laalle akka Aatti lama qabnaa lama iskeerii ida'uu akka Baatti 3 qabnaa 3 iskeerii walqixa ni ta'a. Akka Caatti ammoo 4 qabnaa 4 iskeerii yoo jenne lama iskeerii jechuun 4 3 iskeerii jechuun ammoo 9 walqixa ni ta'a. 4 iskeerii jechuun 16. Kana jechuun 4 ida'uu 9 walqixa 13 13 walqixa 16 yoo jenne sirrii miti. Kanaafuu 13 fi 16 walqixa miti. Kanaaf tiyooremii Paayitaagoraas irratti hin mirkaneessine waan ta'eef A iskeerii ida'uu baa iskeerii walqixa C iskeerii kan jiru hin mirkaneessine waan ta'eef rog-sadeen kun rog-sadee qofa sirriitii miti yookiin ammoo garagaltoo tiyooremii Paayitaagoraas jennaani. Isatti aanus fakkeenya itti aanus akkuma sanitti mirkaneessuu ni dandeenya haaluma kanaani. Mee yeroo itti aanutti gilgaala 5.5 hanga walitti deebinutti nagayaan naaf turaa jecha. Egaa warreen chaanaalii kanaaf maatii taatan laayikii sheer gochuu hin dagatinaa, koomentii illee barreessaa jecha. Akkasuma warreen maatii hin ta'in ammoo saabskraayib gochuudhaan koomentii keessan kaa'anillee koomentii keessan laalee akkaan saabskraayib isiniif godhuuf akkasuma walii keessaniif illee koomentii barreessuudhaan saabskraayib akka waliif gootanii jecha. Baay'ee galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Nagaan naaf turaa, nagaan jiraadha.